bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u ofillee fayyadu biyyallee fayyadu ameet amanama wanni qaroomin kan argamu sammuu dhugaa sammuu qulqulluu keessaa qaroomin baa beekumsi mad bakka haqti injire bareedummaan injiru jaamna bakka haqti injiraanne jagnummaan injiru jaan namni kan ofitti amantummaa qabaatu kan jagna ta'ee waan tokkotti xiyyeeffatee hojjetu kanii kaayoo dhaabbateefillee of kennuu danda'u sammuu qulqulluu fi bakka haqti jirtu ofitti amantummaan jira mee xamanama bakka haqti jirtu tokkummaan jira mee xamanama kanaafuu tokkummaa kan arbisu maal wal amantii dhabuu wal sobuu wal shakkuu sammuun dharaan guutame dhugaa sin argu rakkina sin argu fala sin argu kanaaf bakka haqti injire bakka dhugaan injire qaroomin injiru namni sammuun isaa gidiraan guutame qaroo ta'uu danda'u Gaaffilee daangaa callamtii fi raayyaa riifarandamiidhaan fala waaraa kan argawtoom afyaayin mana marii federeeshinii ageenyaw tashaagarii manni marii federeeshinii bara hojii afuraffaa yaa'idilee takkaffaa taayin ajendaawwan 8 irratti mari'atee raggaasisee jira. Badhaasoo Haayilee guutuu gabaasa kana akkanatti qindeessee jira. Manni marii federeeshinii bara hojii arfaffaa yaa'idilee tokkoffaa isaatiin ajandaawwan 8 irratti mari'atee raggaasiseera. Manni marichaa qaboo yaa'idilee lammaffaa qorate kan raggaasise yoo ta'u karoora bajataa bara 2017 bajata deeggarsaa fi galii waloo irrattis mari'atee raggaasiseera. Dhimmoota heera mootummaa barsiisanii fi sabquunnamtii mootummaa akkasumas dimokiraasii irratti manni marichaa mari'ate sagalee guutuudhaan raggaasiseera. Karoora bulchiinsa eenyummaa daangaa fi ijaarsa nageenyaa irrattis manni marichaa kan mari'ate yoo ta'u gaafileen miseensotarraa ka'aniiru. የዚህን እቅድ በተገቢው መንገድ ለማየት ሞክሬያለሁ። karoora dhimma bulchiinsa daangaa eenyummaan wal qabatee ilaaleen jira. Garuu karoorichi aaraa osoo hin taane waanuma barameedha. Kanaaf osoo sirriitti ilaalame gaariidha yaada jedhuun qaba. Sirna federaalizimii fi heera mootummaa irrattis gaafileen miseensotarraa ka'aniiru. መሰረታዊ ሆኖ በሕገ መንግስት የተመለሱ ነገር ግን በተግባር ያልተረጋገጡ መብቶችን እያረጋገጠ Gaafileen uummataa hedduun heeraan deebii argataa jiru. Haa ta'uutii ammas heera irratti hubannoo uumuun barbaachisaadha. Gaafilee kaaniif koreen dhaabbii dhimmi isaan ilaallatu deebii itti kennaniiru. Afyaayin mana maree federeeshinii Itoophiyaa obbo Aganyoo Tashaagar dhimmi daangaadhaan wal qabatu bifa sirna qabuun deebii argataa jedhan. ከወሰን ጋር ተያይዞ የተነሳው ጥያቄ አሁን ባለው ነባራዊ ሁኔታ እዛ አካባቢ ስራ ለመስራት የሚያስችል ነባራዊ ሁኔታ መፍጠር የመጀመሪያው ነገር Gaaffilee daangaadhaan wal qabatanii kaaniif hojii dursaa ta'uu kan qabu haalli naannolee Amaaraaf Tigraay jijjiiramuu qaba. Hojiin koreen biyyaalessaa jalqabee jira. Deebii achiinuuf dhufu eegaa jirra. Hojiin toora kanatti hojjetamu marsaadhaan qoodamee jira. Hojiin jalqabaa buqqaatota deebisuudhaan callamtii fi raayyaatti akkasuma hojiin jalqabamee jira. Achi booda gaaffii uummataa deebisuudhaaf sirna bulchiinsa waloo hundeessuudhaan erga kana mirkaneessine booda riifarandamiidhaan deebiin kan itti kennamu ta'a. Heera irrattis gaafilee kaan waaraadhaan furuudhaaf hojjetamaa jiraas jedhan. ህገ መንግስታችን ላይ የተቀመጡ የሰላም የዲሞክራሲ የሰማያዊ መብት ጥያቄዎች በአግባቡ Nuti dhimmoota heera keessa taa'an kanneen akka dhimma nageenyaa, dimokiraasii fi gaaffilee mirga namummaa deebi'uu isaanii hordofna. Heera irratti gaaffileen hedduutu ka'a. Kana hundaa furuuf ammoo hojjetamaa jira. Rakkoolee ka'an kanneen sirnaan hiikuuf heera irratti hubannoo cimaa uumuuf hojjetamaa jira. Manni marichaa yaa'ii dilee kanaan miseensota koree dhaabbii hir'atan filuudhaan yaa'icha xumureera. Godina Harargee lixaa aanaa shanan dhuggootiin balaasii galafaa muratee lubbuun namoota 5 darbuun ibsamee jira. Balaasii galafaa aanaa gubbaa qorichaan ganda jarjareetti muratee lubbuun namoota 4 darbee jira. Balaasii galafaa aanaa shanan dhuggootiin ganda meera lalisaatti murateenis lubbuun namoota 5 darbuu waajjirri bulchiinsaa aanichaa ibse. Balaasii galafaa kunis rooba cimaa tibbana roobaa jiruun akka itti gaafataman waajjira bulchiinsaa aanichaa obbo Adam Abbaasiman. Godinichatti balaasii galafaa aanaalee lamaanitti murateen hanga ammaatti lubbuun namoota 9 darbuun ibsamee jira. Oduma wal fakkaatuun godina Harargee lixaa aanaa gubbaa qorichaatti ganda jarjareetti rooba cimaa roobuu hordofeen sii galafaa muratee lubbuun namoota darbuun ibsamee jira. Bulchaan itti aanaan gandam jarjareen obbo Mahammaddiin Abdurrahmaan sii galafaa kun fulbana 28 bara 2017 naannoo sa'a 11:20tti murachuudha kan himanii jiru. Ijoolleen shamarranii 3 fi haati ulfaa tokko osoo bishaan waraabanii sii galafaa muratee lubbuu isaanii dhabuudhaan kan ibsamee jiru.
sadarkaa qulqullina bunaa fooyyeessuun sharafa bunaa irraa argamu guddisuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu abbaan taayitaa bunaaf shaayii Itoophiyaa beekse. Waggoottan sadan darban oomishaa fi oomishtummaa bunaa dabaluuf hojiiwwan adda addaa hojjetamaa turuun itti aanan daayirektara olaanaa abbaa taayitichaa obbo Shaafii Umar himan. Sirna bittaa fi gurgurtaa ammayyeessuu fi fayyadamummaa qabeessa mirkaneessuun akkasumas galteewwan itti dabaluun sharafa bunarraa argamu guddisuuf hojii hojjetameen bu'aan guddaan argamu himan. Buna kilaasteraan oomishuu fi hundee bunaa dulloome gamashuun xiyyeeffannoo addaa itti kennameen hojjetamaa jiraachuu ibsan. Waggoottan sadan darban buna lafa hektaara 400,000 irraan gamashamee yeroo ammaa irra deebiin oomisha kennuu eegaluu himuu isaaniitiin tajaajila oduu Itoophiyaa kan gabaase. Balinaan qabanne itti aanutti dabaruun kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen xiyyeeffannoo hojii koriidara marsaa lammaffaan koriidaroota 8 misoomsuuf qophiin xumuramuu himan. Misoomichi faayidaa uummataaf ta'u hubachuun jiraattonni fi dureessitoonni magaalichaa milkaa'ina hojichaaf tumsa eegalan cimsanii itti fufuu qaban waamicha dhiyeessan. Kibree Zalaalam ibsaanii hordofee jira. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen misooma koriidaraa magaalichaa marsaa lammaffaa ilaalchisuudhaan waajjira bulchiinsa magaalichaa keessatti miidiyaaf ibsa kennaniiru. Misoomni koriidaraa magaalichaa faayidaa uummataa fi jiraattota magaalichaa ta'uu kan himan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebeen misooma koriidaraa marsaa lammaffaa eegaluuf qophiin xumuramuu himaniiru. የመጀመሪያው ከካዛንቺስ አካባቢ ያለው መልሶ ማልማት waliigalatti koriidaroonni qabnu 8 koriidaroonni kunneen inni jalqabaa naannawaa Kaasaanchis irraa kan ka'u addabaabaayii masqalaarraan Charchili, lammaffaan Saawusgeetii Magganaanyaa Haayooleetti yoo ta'u sadaffaan CMC Booleedha. arfaffaan ammoo Saarbeetii Aga addabaabaayii Kaarli yoo ta'u shanaffaan Garaajii Ambassaa, jahaffaan 4 kiiloo Shiroomeedaa fi akkasuma koriidaroonni lama ammoo misooma qarqara lageenii qabbannaa fi paarkii Inxooxxooti. Koriidaroota 8 keessaa 2 misooma lageen qarqaraa ta'uu kan ibsan Aadde Adaanach milkaa'ina misoomichaaf tumsa dureessotaa fi jiraattota magaalichaa gaafataniiru. ያለችን አገር አንድነት ሀገራችንን በጋራ እናልማ ሁላችንም በጋራ ስንቆም እዚህ ውስጥ የምናደርገው አስተዋጽኦ አለው ሁሉም ድርሻ አለው biyyi qabnu tokkodha biyya walii keenyaa waliinaa ijaarru hunduu bakka jirutti misooma kanaaf tumsuutu nurraa eegama dureessonni fi dhaabbileen maashinarii fi ogeessota isaaniitiin cimsanii nu deeggaruu qabu jiraattota wajjinis marii bal'aa adeemsifneerra isaanis olola miidiyaaleen hawaasa tokkoo fi faddaaltonni afarsaniin otoo hin gowwoomfamin misoomichaaf akka tumsan gaafanna. Projektoonni tajaajilawwan adda addaa koriidarichaan misoomfaman dhibbantaan 80 ol hawaasa waliin itti fayyadamtoota kan taasisan ta'uus eeranii. Kaafamtoota misoomaaf manneen jireenyaa 4,000 ol sheediiwwanii fi manneen daldalaa 500 ol ijaaramuus dubbataniiru. Kaafamtoota kaartaa qabaniif lafti qopheeffamuu fi beenyaan waliigalaa birriin biliyoonni 5 misooma koriidaraa marsaa lammaffaaf kan ramadame ta'uu kantiibaan magaalichaa Aadde Adaanach Abeebee eeraniiru. Misoomaan koriidaraa marsaa jalqabaan waldaalee ijaarsa adda addaa 4,000 olii fi jiraattota magaalichaa 50,000 oliif carraan hojii akka uumame ibsa kennamerraa hubanneerra. Misoomni koriidaraa magaalichaa bajeta bulchiinsa magaalichaa fi hirmaannaa dureessotaa fi dhaabbilee adda addaatiin akka ta'es ibsaniiru. Dhimma balinaan qabannetti ta'uu dabaruu yeroo ammaa akka biyyaatti rakkoo qulqullina barnootaa akka jiru itti amanamee riiformiin barnootaa gaggeeffamaa jiraachuun isaanii beekama. Hojiin qulqullina barnootaa mirkaneessuun oolmaa daa'imarraa jalqabuu qabaa kan jedhan Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi qorataa karooraa fi bulchiinsa barnootaa kan ta'an Dr. Bafqaaduu Zallaqa turtii addattiin FM Finfinnee waliin godhanii Hiwoota Ragaayii guutuu duukanaa akkanatti qindeessitee jirti. Barnoonni guddina biyya tokko keessatti iddoo olaanaa qaba. Meeshaan iccitii jijjiiramaas barnoota akka ta'e hayyoonni irratti walii galu. Barnoonni ammayyaa Itoophiyaatti kan jalqabe dhuma jaarraa 18ffaa keessa ture. Adeemsa jaarraa tokko olii kana keessa bu'aa bayii hedduu dabarseera. Yeroo ammaa akka biyyaatti rakkoon qulqullina barnootaa akka jiru itti amanamee riiformiin barnootaa gaggeeffamuun isaanii beekama. Qulqullinni barnootaa maali? Akkamiin ibsama jennee Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa fi qorataa karooraa fi bulchiinsa barnootaa kan ta'an Dr. Bafqaaduu Zallaqa gaafanneerra. Barattoonni waggaa turan barnoota sana keessa irratti dandeettii isaanii, ilaalchi isaanii, ogummaan jarra argatan. Immoo achi ba'an barnoota sanatti, ogummaa sanatti
barnoota argatan sanaan ba'anii uummata keessatti sochii hawaasummaa, sochii diinagdee, sochii siyaasaa keessatti hirmaannaan jarri qaban jabeenyi isaa maal fakkaata? Rakkoo isaaniis haa ta'us rakkoo uummataa hiikuu irratti hangam adeemsisa barnoonni sun kan jedhu akka tokkotti furannee ilaaluu dandeenya. Amma hiika kana irratti naa ilaallu madaalliin qulqullina barnootaa bara yeroo dheeraa kan furatudha. Agarsiistuuwwan yookaan elementoonni qulqullina barnootaa irratti gahee qaban ijoo afran kan jedhaman galtee adeemsa oomishaa fi naannoo akka ta'an Dr. Bafiqaaduun turtii FM Finfinnee waliin taasisaniin ibsaniiru. Kitaaba barataaf qajeelcha barsiisaa gamoo mana barnootaa bulchiinsa barnootaa sirna barnootaa fi haalli baruuf barsiisuu galtee kan jedhaman yoo ta'u sochiin galteewwan kanneen sirna barnootaa waliin wal simsiisuun daree keessatti raawwatamu immoo adeemsa jedhama. Adeemsi baruuf barsiisuu kun immoo barattoota sammuun haaressuun jijjiirama amalaa irratti gaggeessa waan ta'eef oomisha jedhama. Oomishni kun immoo naannoo keessatti kan raawwatamudha. Qulqullina barnootaa mirkaneessuuf hojiin barsiisaa irratti hojjetamu hunda caalaa gahee guddaa qaba kan jedhan Dr. Bafiqaaduun argannoon qorannoowwanis kanuma agarsiisuu jedhu. Ethiopian Airlines xiyyaara haaraa fiduu jenna. Xiyyaara haaraa fakkeenyaaf Airbus haaraa fichiisaa jirama. Airbus haaraa sana fidiyoos lafa kaa'ee boolii irratti obuusee paayileetii bareedaan hin jiru taanaan meeshaan sun bareedee dhufu computerized ta'u whatsoever ta'u xiyyaara sana kaasee kubbisa namni barnoonnis akkasuma makan ta'e. Ijaarsa kamiinuu fidi ijaari laaboraatoorii kamiiniyyuu dhiyeessi meeshaalee adda addaa kamiiniyyuu dhiyeessi barsiisaan itti qophaa'ee barsiisaan beekumsa qabu jiru taanaan barnoonni sun qofuun sana. Haa ta'u immoo wanta barbaachisan kan akka galteetti average ta'een barsiisaa kaa'umsa qabu. Barsiisa hojii isaa irratti gammade barsiisaa ga'a ta'e karaa barnoota barsiisuutiinis haa ta'u barnoota barsiisu sanaan beekumsa kan qabu yoo ta'e giddugaleessuma galtee ta'ee qabxii guddaa fiduu danda'a. Rakkoon keenya gaanni guddaan isa jira. Hojiin madaallee adeemsa keessa jira. Adeemsa namni gaggeessu inni dura eenyuun mootoritii sana kan banee gaggeessu eenyuun barsiisaa inni guddaan xiyyeeffannoo kan itti kennuu qabnu akka guutuu biyyaatti hojiin barsiisaa irratti hojjennu murteessa. Biyyoonni hojii qulqullina barnootaan milkaa'oo ta'an hundi isaanii barsiisaa irratti hojii guddaa kan hojjetan ta'uu kan himan Dr. Bafiqaaduun rakkoo hawaas dinagdee isaanis barnootaan fala argataa jedhu. Barnoonni jara kutaa keessatti kennanuu fi dinagdeen humna namaa inni barbaadu waliin adeemsisu jirti. Gatii kana duraan dursanii jarmaa irratti hojjetanii barsiisaa irratti kan jiru. Ogummaa isaanii eenyu dhufuu qaba, akkamiin leenji'uu qaba, maalitti leenji'uu qaba, maal barachuu qaba kan hundumaa murteessaa hubannoo guddaa qabu jarri. Kana qofa osoo hin ta'in barnoonni isaanii immoo akka jirutti rakkoo isaanii rakkoo diinagdee keessa rakkoo hawaasummaa keessa akka jiru hiikuu akka danda'u godhaniiti kan jarri ijaarratan kan jarri karoorfatan. Sarnoonni barnoonni isaanii haala sanaanii kan inni mijaa'ee jiru. Rakkoon industirii keessatti jiru yuunivarsiitiin ni kutaana rakkoo guddaa. Rakkoon jara quunname taanaan biyyoonni kun fiiganii yuunivarsiitii bira dhaqu jiru. Industirii keessatti rakkoon uumame taanaan yuunivarsiitii dhaqanii kuufii qabu qorannaa. Dinagdee adda addaa sochii adda addaa keessatti waan hojjetamaa jiru irratti jira barnootaa fi dinagdee hawaasaa sana walitti qindeessaniiti kan jiran haala biyya jaraa irratti teeknooloojii biyya jaraa irratti siyaasa biyya jaraa irratti hundeeffatanii guddisanii jiru. Rakkoowwan qulqullina barnootaa amma mudate kun bu'aa yeroo dheeraa ta'uu kan himan Dr. Bafiqaaduun sirreessuufis yeroo akka gaafatu dubbataniiru. Ka'umsi sirreeffama qulqullina barnootaas oolmaa daa'immanii ta'uu akka qabu hubachiisaniiru. Rakkoo qulqullina barnootaa irratti mul'ate furuuf qaamolee dhimmi ilaalu marti gahee isaanii bahachuu qabu jedhu Dr. Bafiqaaduun. Hojii qulqullina barnootaa fooyyeessuuf gama mootummaan jalqabamee jiru itti fufsiisuun qaamolee dhimmi ilaallatu hunda waliin hojjechuun murteessaa ta'us Dr. Bafiqaaduun dhaamaniiru. Amma mootummaan calqabee jira fakkeenya. Manneen barnootaa fooyyessuu irratti haaromsuu irratti kitaabilee adda addaa qopheessu sirna barnootaa jijjiirama. Sirna barnootaa jijjiiruu mataasaa haala biyyattii wajjin aggamsaan kamsimee deemaa jira kan jedhu sana fidaa jira. Akkuma sana immoo leenjii barsiisaa irratti amma fakkeenyaaf ganna barsiisota ogummaadhaan guddisuudhaaf tarkaanfii fudhatamaa jira. Anus leenjisaa turre ganna kana. Anus immoo bulchiinsa barnootaa leenjisaan turan fakkeenyaaf haalli mana barnootaatti jiru baay'ee rakkisaadha. Haa ta'u iyyuu malee barsiisotaa fi bulchiinsa manneen barnootaa fooyyessuuf ogummaa fooyyessuuf adeemsi tokko ni jira. Sun qofti gaadhaayii hangamis leenjiin kun bakka hojii irratti jara barbaade madaaluu qabna fuulduratti. Madaallee kun fooyyawaa kun jijjiiramuu qaba ammas taanaan hojiin haala kanaan deemaa waan jedhu kan ilaaluu qabnu hojiileen hin jiran jechuu miti. Hojiin adda addaa hojjetamaa jira. Hankuma biyyattiin dandeessuutti hojiin tokko hojjetamaa jira. Garuu ammas taanaan kan jennu hiiktuun hunda kanaa barsiisaadha jenna. Hiiktuun hunda kanaa kan jiru dirqama barsiisaadhaaf ni kenninudha. Kitaabni adda addaa fidi gamoowwan adda addaa ijaarii kaarikilamii kamiin iyyuutti dhiyeessi barsiisaan sun walitti fidee hunda kan hin hojjetu taana ammas taanaan qulqullinni barnootaa rakkoo keessa seena. Biyyoonni Saawus Kooriyaa, Oostiriyaa, Fiinlaand hundi isaanii Yurooppaa akka jiranitti bira barsiisaa irratti kan hojjetan.
Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde nama nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee